ilaamee jiran gaafa raajina afaan waaqayyoo keessaa ba'u namni amanuu dhiisuu danda'a ba jedhamni namni ergaan sun waggoota booddee dhaquuf garuu lapheen isaa raafama. Maaliif keessatti biqila keessa bula waggaa 20 taa'u waggaa 30 taa'u waggaa 10 yoo ta'u hin romma hin boo'a hin dhaggeeffachuu barbaada ameen jedha hin gammada hin abdata garuu dubbatamee deebi'ee irraanfatamuu danda'a ta'a. Waaqayyo garuu nama waan hin taaneef waan waa'ee keetiif dubbate takka irraanfachuu hin danda'u. Na irraanfate naan hin jedhe yaa Tsiyoon jedheen arraawwadhe sin irraanfadhu. Isan siif gochuudhaaf jedheen irraanfadhu hin dhiisu. Hallelujah. Gaafan sagalee kana dhaga'u abdii haaraan keessa gale. Wanti waa'ee koo dubbatame baay'eedha. Wanti Waaqayyo waa'ee kootiif dubbate baroota koo keessatti xinnummaa kootii kaasee mul'atan arge yookiin abjuun arge keessa kakuun qabu keessa baranu waa'ee waldaa akkasii kana waldaa baay'een babal'ise Waaqayyo na gargaare. Sanuma natti fakkaata. Reefu gaafan galagalu garuu har'a waldaa ishee namni itti qalladu kan. Warra waldaa okay. Waldaan kun kakuu Waaqayyo kakate keessa akka isheen jirtu naa galaa. Baroota keessatti sa'aatii 24 tun waa'ee boqonnaa tun fudhatin waa'ee sana tun akka yaadu akka hojjetu akka lallabu akka nagalaggalu inni waa'ee keetiif dubbatame rakkinni sitti jabaatu iyyuu malee dhukkubi sitti jabaatu malee lolli sitti jabaatu iyyuu malee inni Waaqayyo waa'ee kee dubbate takka lafatti naaf amma yaada sa Waaqayyo dubbateetu karaa kaadhimaa kootii mul'ate attamitti addida bee silallee dhossaatanii sadee ture deebi'ee maal ta'u fudhadheeraa jedheen ergaan ture abjuudhaan mirka abjuu gaafa argitu abjuu attamii argitu abjuunni eenyaan gaafa sitti dubbatu lafa raajii fagalgaa'in garaagaraan jirretti mana kee dhufa siree kee irratti jirretti mul'ata biddilibsii kee jalatti yookiin immoo mana kee keessa tuuteessu Yoosee Maariyaami irriba keessa turteen jedhu Maariyaamitti immoo warqee ergamaan mul'ateetu yaa Maariyaam ayyaana argatteetta Waaqayyo sin sifateera ati nulfoofta hafuura qulqulluu ay nulfoofta harki Waaqayyo gooftaa si golbooba ilma sin deessa ilmati deessu immoo saba isaatiif cubbuu isaa hin dhiisa hin ulfoofta ቅድስና ሸን ቀብዱን ጮዋ አሳንሴ ዱቢንሴ አመልሴ ጅሬኝሼ ካዲማ ሴቲፍ አመነምቴ ከምቴስ ጎንጎሚ ከንንቀም ዱርበ ጮዋ ዱርበ ኡልፎ ዱርበ በሬዱ ዱርበ ያዳን ቀልቢዳን ጉቱታት ሂን ኡልፎፍ ተጋፈት እንጀደሙ አትምቲ ነጋ ከነ ሲመቹን እንደንዳም ዋቀዮ ጀደታናን አኩበ ዲነኬ morma qabe amansiise siin immoo funyaan qabee si amansiifate attamitti kunta ammaani Gabrieliidha siif Waaqayyo dura kanan dhaabbadhu Waaqayyo biraan ergaa kana fide wanta kun jedhin inni ulfoof ani eerumuu fan jedha ani rambeeku sati beettu mitiim sagaleen silaawu sati beettu mitiim sati yaadde mitiim ati mana tokko ni ijaarradhaa jetti Waaqayyo makiinaa shanii wajjin si fidaa jira ati koo haadha manaan fuudhaa jettamni dargaggeessa haadha manaan fuudhaa jettamni haadha manaa sana keessa immoo ijoollee jaatu jira siigalaa wanta isheen hirkiftee dhufaa jirtu dubbii Waaqayyoo kan akkamitti namni hubachuu isaaf ta'a wanta Waaqayyo al tokko dubbatu toora isaa eegee eebbanu jireenya keenya keessatti barbaannu akka inni xumuru nutti himaa jira kana booddee ani garbittiin gooftaa san jira akkati jette naaf ta'u maal jette an garbittiin gooftaa san jira an garbittiin Waaqayyo ziqqattee an durba an misirroodha an qeerroodha dhiirina biran geenye sa jettu dhiiftee amma maal goot an garbittiin gooftaa kunoo ga'a san jira gadi buute nama gadi buutuuf ulfinni hin ta'ure eebbin ta'ure guddinni hin ta'ure asan jira innati jette narratti raawwatu yoo aadaa Israa'el keessatti durbii ulfoofte dhagaadhaan rukutamanii duute iyyuu karaa kee hondu'e maal ta'a Waaqayyo biraan dhufamni ergaa hun Waaqayyo na baachise miti Waaqayyo na waame miti
Kanaaf abjuun Maariyaamitti Yoosefitti nufi. Sadaffaa abjuun maal godhe? Urjii lakkooftotatu urjiidhaan gaggeeffamee lafa mucaan sun dhalatu dhaqu turan. Siniif agal. Garuu Heroodiyoos inni mucicha gaadu waan balleessuudhaaf jedhuuf gaafa axxanii mucicha lafatti dhalate argitanii mootiin tokko biyya gaggeessaa biyya bushaa waan hundumaa qabalee fi hundumaa ishee beekaa lafa mucaa itti dhalate garuu wallaaluu isaati. Maaliif wallaale hoo jettanii nama akkasii keessaa dhalata iddoo akka itti dhalata jedhamee hin yaadamne. Anaafsitu gadi bu'aadha. Anaafsitu gola horii caalaa xuraadha. Anaafsitu cubbuun keenya foolii nu jechisiiseera. Anaafsitu gola hoolaa gola harree gola reetti olitti cubbuun keenya guddaadha. Caancoo guddaa qabna. Xuraa'ummaa guddaa qabna. Achitti dhalachuudhaan iddoo ixaanni taaru, iddootti qorxiin banamu, iddootti ogeessonni jilgeenfatan godhe. Lafa inni itti dhalate jijjiirama seenaa argate. Fincaan horiitiin fi dhoqqee horiitiin cincaa ture. Battala Yesuus Kiristoos dhalatetti ergamoota iddoo sana buufate. Haleluuyaa. Har'a mana kee keessatti Yesuus dhalate. Gola kee keessatti Yesuus dhalate. Jireenya kee keessatti Yesuus dhalate. Caancoodha. Beektonni dhufanii jilgeenfatan. Urjiidhaan gaggeeffamanii urjiitu dhufee dhugaa ba'e. Urjiitu iddoon itti dhalate irra dhaabbate. Lafa mucichi itti dhalate urjichi ga'e argee dhaabateera fakkaata. Lafa urjiin sun itti dhaabbate ilaalaati dhanneerra buuna jedhanii dhaqan. Dhaqanii gaafadhaan mucicha akka jedhan manichatti ol gadanii akka dhagaanitti akka hubatanitti mucichi mana horii keessa utuu inni achirra ciisee jiru arganii. Maal godhanii? Adda isaaniitiin gombifamanii fuula isaa duratti kufan. Si mootiin Israa'elii kan dhalate. Si furiin biyya lafaa. Si furmaanni keenya. Si fagalu. Har'a beektonni bara keenya kana keessatti Yesuusittiin kooru. Bara Yesuus Kiristoos dhalate garuu beektota saatilaayitii kana qorachuu danda'an, urjoota kana qorachuu danda'an, salafarraa kana olitti kan keessa qorachuu danda'antu adda isaaniitiin gombifame. Kana booddee kennaa kennuu jalqaban. Kanaaf kennaan rakkoo namnamma waldaa kiristaanaa dhufuu dhiisaati waldaa waa waldaadhaa kennuu dhiisaati waldaa kiristaanaa dhufuu hin beeku. Kiristaanni ispeeshaalii kiristaanni iddoo kana jiran. Dhoksaan inni guddaan inni kun argameera. Waan qabatan fuudhanii dhaqan. Gaafa isaan aarsuutti kaani iddoon sun fooliin isaa hin geeddaramne. Kiristoos Yesuus waan mana kee jiruuf fooliin mana kee geeddaramu. Fooliin kee geeddaramu. Seenaan kee geeddaramu. Kiristoos hin jiru taanaan har'a orgoofte bor kan biraa taata. Har'a jabaatti kan biraa taata. Kiristoos sababii duukaa hin jirreef.